Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallaggaa keessatti tarkaanfii jajjabaa waraana faashistaa Abiy Ahmad irratti fudhachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa humni furgaatuu Odaa Bulluq Oona Jaardagaa Jaartee keessatti waraana PP irratti haleellaa geggeesseen hedduu ajjeesuun meeshaalee waraanaa garaagaraa booji'ee jira. Meeshaaleen waraanaa baazuuqaa, girnoobaa, isnaayiperii, boombii, rasaasaa fi hidhannoo waraanaa bilxiginnaa boojii waraana bilisummaa Oromoo ta'anii jiru. Bal'ina odeessa kana qindeeffannee jirra. Turtiin keessan nu faana ta'u. Durataa ittaanaa fi hoogganaan hariiroo alaa Kaafaw Jawaar Mohammad imala galatoomaa Kaanaadaatti geggeessaa jiruun haasaa jajjabaa taasise. Siyaasi Oromoo siyaasa jibbaa fi haaloodhaan durfamu mitis jedhee jira. Yuunivarsiitiin Bongaa barattoota Oromoo 54 sababa Oromummaa isaaniif badii tokko malee barnoota isaaniirraa ari'e. Ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa hagayya 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallaggaa keessatti tarkaanfii jajjabaa waraana faashistaa Abiy Ahmad irratti fudhachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa humni furgaatuu Odaa Bulluq Oona Jaardagaa Jaartee keessatti waraana PP irratti haleellaa geggeesseen hedduu ajjeesuun meeshaalee waraanaa garaagaraa booji'ee jira. Meeshaaleen waraanaa baazuuqaa, girnoobaa, isnaayiperii, boombii, rasaasaa fi hidhannoo waraana bilxiginnaa boojii waraana bilisummaa Oromoo ta'anii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa humni furgaatuu Odaa Bulluq Cibraan Gaara Diichoo Buttaan Akkayyuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Akkayyuutti ergamtuu sirna nafxanyaa waraana PP fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola geggeeffameen gootichi Abdiin Sabaa waraanni bilisummaa Oromoo injifannoon goolabee jira. Haaluma kanaan waraana PP irraa 19 ajjeesuun meeshaa AKM 18 fi isnaayiperii tokko hidhannoo guutuun irraa hiikkatee jira. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda Abee Dullachaa bakka addaa Laga Leemmanii jedhamuun beekamutti waraana PP saamichaa uummataaf sakatteensa waraana bilisummaa Oromoo isa xumuraa jettee konkolaataa 8 baate gootichi haxxee keessa galchuun 42 battalumatti barbadeessuun meeshaa fi hidhannoo irraa dhuunfatee jira. Meeshaan dugda diinaarraa fuudhamee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'e kunis baazuuqaa, girnoobaa, isnaayiperii, boombii, rasaasaa fi hidhannoo guutuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachatee jira. Akkasumas aanaa Abii Dongoroo bakka Tulluu Mootii jedhamuun beekamuu fi aanaa Jimmaa Gannatii ganda Gidaamii Dabshoo jedhamuun beekamuttis lolli itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa godinichaatti marsee waan jiruuf uummanni keenya of eeggannoon akka sochootan isiniif dhaamna jedha. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraan Odaa Bulluq. Gama kaaniin waraanni mootummaa godina Shawaa lixaa aanaa Dirreen Cinniitti qe'ee ayyaantotaa ibiddaan barbadeessuun horataalee isaanii mancaasee maatii isaanii bittinsee jedhu jiraattonni. Taateen kun kan ta'e Shawaa lixaa aanaa Dirreen Cinnii ganda Arfiinjoo Dagaa jedhamu keessatti torban darbe kan raawwatame ta'uu himan. Bakki addaa taatee kana ganda Roggee fi Arroojii jedhamu qe'ee ayyaantuu warra Abbaa Olii jedhama. Warri ayyaantuu Abbaa Olii aanaa Dirreen Cinnii Dabrees akka godina Shawaa lixaatti warra ulfinaa qe'een isaanis
qe'ee ulfoo warra aadaa fi duudhaa Oromoo baatanii kabajni isaan hawaasa biratti qabanis olaanaadha jedhu jiraattonni. Gurmuun humnoota mootummaa qe'ee ayyaantuu kanatti yaa'uun galmoota ayyaantuu fi horataalee qe'ee sanatti abidda qabsiisuun barbadeessuu jiraattonni dubbatu. Galma 3 manneen 5 qabeenya beeyladaa fi horataalee maatiin kun qabu mara mancaasuun maatii kanas bittinse jedhu jiraattonni. Aanaa Dirreencinni gandoota garaa keessatti waraanni mootummaan bobbaase saamicha qabeenya uummataa fi manneen uummataa gubuu hojii guyyaa godhatee jira jedhu jiraattonni. Uummanni keenya tokko ta'ee sirna hamaa namaa fi qabeenya isaa lafarraa duguuguuf ba'e kana ofirraa buusuu malee hiree biraa hin qabu jedhu jiraattonni. Humni mootummaan bobbaasu kun asiin duras Shawaabaa aanaa Boosat keessatti qe'ee ayyaantotaa bifa kanaan barbadeessuun isaa ni yaadatama. Durataa ittaanaa fi hoogganaan hariiroo alaa KFO Jawaar Mohammad imala galatoomaa Kanaadaatti gaggeessaa jiruun haasaa jajjabaa dubbate. Siyaasi Oromoo siyaasa jibbaa fi haaloodhaan durfamuutis jedhee jira. Jawaar Mohammad imala galatoomaa itti fufuun Kanaada magaalaa Torontootti hawaasa diaasporaa waliin marii taasiseen sirnoota dhufaa darbaan uummata Oromoo irraa cunqursaamaan ga'ee jira jedhe. Uummanni Oromoo sirnoota cunqursoo dhufaa darbaan isaa cucan kanneen irratti qabsoo wareegama qaalii gaafatu taasisuu eere. Haa ta'uti garuu siyaasni Oromoo siyaasa yaada haaloo ba'uun durfamu miti jedhe. Kana jechuun garuu uummanni Oromoo cunqursaa irratti raawwatamee fi miidhaa irra ga'e ni dagata jechuu akka hin taane Jawaar Mohammad himee jira. Itoophiyaa keessatti qaamoleen marti yoo waliin tumsiin nageenyi waaraan dhufuu hin danda'u kan jedhe Jawaar. Nageenyi nama tokkoof paartii tokkoon dhufuus akka hin jirre ibsee jira. Biyyattii diigumsaa fi uummatas wal fixiinsarraa baraaruuf qaamoleen dhimmi ilaallatu marti waliin hojjechuu, waltumsuu fi wal dhaggeeffachuun akkaan murteessaa akka ta'es himee jira. Jawaar imala galatoomaa Kanaadaatti itti fufuun Winnipegittis hawaasa diaasporaa waliin mari'atee jira. Yuunivarsiitiin Boongaa barattoota Oromoo 54 sababa Oromummaa isaaniif badii tokko malee barnoota isaaniirraa ari'e. Yuunivarsiitiin Boongaa sibbana barataan Oromoo tokko fannifamee argamu hordofee waa'een barataa kanaa akka qulqullaa'uuf barattoonni Oromoo bifa garaagaraan gaafataa turan. Sababa kanaan barattoota Oromoo yuunivarsiitichatti baratanirraa dhiibbaan garaagaraa qaqqabaa turuu himu maddeen. Nama afaan Oromoo dubbatu arginaan ni reebu. Isaan waraana bilisummaa Oromoodha jechuun hidhattootaa fi hawaasa naannolee nurratti kakaasuun dhiibbaa jabaa nurraan ga'aa turaniiru jedhu barattoonni ala jiru himan. Yeroo ammaa immoo barattoota 54 yuunivarsiitichi badii tokko malee isin waraana bilisummaa Oromoodha jechuun barumsa isaanirraa ari'achuu beekamee jira. Barattoonni kunniin haqni barataa fannifamee argame akka ba'uuf gaafachuurraan kan hafe badiin raawwatan tokkollee akka hin turre himan barattoonni. Haalli yuunivarsiitichaa mul'atu akkaan yaaddessaa ta'uun wal qabatee barattoonni Oromoo biroonis gariin dhokatanii jiraachuu, gariin ammoo baqatanii gara maatii ofiitti deebi'uuf yaalaa jiraachuu himan. Barataan kamisa ganama fannifamee argame harka namaatiin akka ajjeefametti hubanna. Taateen kun raawwatamuun dura haalli turee fi akkaataan reenfi barataa kanaa itti argame shakkii nutti uumeera kan jedhan barattoonni. Taateen kun mudachuun dura walitti bu'iinsi barattoota waliin akka turee fi ijoolleen afaan Oromoo dubbatan irratti reebichi raawwatamaa akka ture himan. Yuunivarsiitichi waa'ee jechaa barataa kanaa qoratee qulqulleessurra isaan dhimmisaa nuuf haa qulqullaa'u jedhanii gaafatan irratti tarkaanfii mallee fudhachuu filateera kan jedhan barattoonni Oromoo yuunivarsiitichaa miidhaan addatti isaan mudataa jiru kanaan gadduu ibsanii jiru. Xumura irrattis Baalee fi Baalee Ba'aa aanaalee tokko tokkotti sababa hongeen lubbuun namaa darbaa jiraachuun dhaga'ame. Kibba Oromiyaa godina Baalee aanaalee Harannaa Bulluq, Madda Walaabuu, Gurra Dhaamolee fi Sawweenaatti rakkoon kun akkaan hammaatee jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo keenyaa. Beela mudateen keessumaa daa'imman hubaatii cimaaf saaxilamanii jiraachuu ibsan. Aanaa Harannaa Bulluq gandoota hongeef saaxilamanitti daa'imman beelarraa bu'uun hubaatii cimaan isaan mudataa jiraachuu ragaaleen suuraa garasii nu qaqqaban ni mirkaneessu.
aanaa gurra dhaamoleettis uummanni hongeen cinatti lola daangaa gama maaliitiin irratti banameen rakkoo ammaataarra bu'ee balaaf saaxilamee jiraachuu odeeffanne. Aanaa Sawweenaattis hongeen mudate gara beelaatti ce'uun lubbuu namaa gaagaa jiraachuu jiraattonni kan ibsan wayita ta'u. Aanaa Madda Walaaboottis rakkoo wal fakkaatutu mul'ata jedhu. Godina Harargee Lixaa aanaa Burqaa Dhiintuttis hongeen mudateen horiin dhumaa jiraachuu midhaan ooyiruu irratti hafuu fi haalli jiru egeree hawaasichaaf yaaddoo jabaa ta'u odeessi garasii arganne ni mul'isa. Beelaa fi hongeen kutaalee Oromiyaa garaagaraatti babal'achuun balaa cimaa hordofsiisaa jiru kanaan wal qabatee godina Gujii aanaa Sabbaa Booroottis haati beelaan duute daa'imni weetaree faadha isheetti hootu argamuun oduu hooda tibbanaa dhageenyedha. Yeroo kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaatti beelli lubbuu lammiilee gaagaa jiru kanatti balaan kun gama mootummaa naannichaan xiyyeeffannoo gahaa hin arganne. Barmannaan qaamolee dhimmi ilaallatu biroon taasifamus akkaan xiqqaatuu fi bakka hunda qaqqabuufis kan hin dandeenyedha jedhu jiraattonni. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabamaa. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.